Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa har'ammoo iddoo dhaabbata leenjiitti argamneerra. Dhaabbata leenjii kana keessatti maaltu hojjetamaa, sochiin naannoo dhaabbata leenjii kanaa jiru maal fakkaatas jedhu leenjiin iddoo kanatti kennamu personal to organizational leadership qofaa osoo hin taane English for Kid, Advanced English akkasumas illee kanneen jireenya dhuunfaa namaa keessatti kallattii adda addaatiin nu deeggaruu danda'an leenjii adda addaa yoo qabaatan iyyuu guyyaa har'aatiif personal to organizational leadership irratti turtii nuyi qabaannu akkasuma wajjiniin ilaaltan kabaja guddaanis nafeerraa. Yeroo muraasa fudhannee gara hooggansa olaanaa dhaabbata kanaa akkasumas immoo barattoota naannoo kanaa leenjii fudhachaa jiran waliin yeroo gaarii. Tole ani Guutuu Indaashaw Dinqaan jedhama. Hoogganaa olaanaa waldaa barnootaa fi leenjii taliila ogummaati. Amma kanan gara keessan dhufee fi leenjii hooggansaa yookiin liidarshiippii ganna kana addatti jalqabnee jirru dhimma sana dubbachuufidha. Leenjii kuni mata dureen isaa personal leadership to organizational leadershipidha. Kana keessaa team leadershippiin jira. Kun kan inni yaadamee namni tokko utuu dhaabbatan hoogganiin fuuldura hooggansa ofiisaarraa jalqabuu qaba yaada jedhuun irraa ergasii immoo nama kan biraa 2-3-4 dabalatee tiimiidhaan walitti dhufuudhaa fi kaayyoo waloo qabaatee galma waloo qabaachuudhaan immoo isa milkeeffachuuf kan inni hojjetuu fi ergasii gara dhaabbataatti immoo yoo guddifachuu barbaadan mul'ata dhaabbataa akkamitti akka lafa kaa'atan ergama dhaabbataa akkamitti lafa kaa'atan akka dhaloonni leenji'aniifidha. Marsaa isaa ammaa leenjii kanaanii gara leenjitoota 100 oliitu leenjii fudhachaa jira. Leenjii kana keessatti gara garee 8 yookiin galma waloo waliin qabaatanii tiimii 8 waliin hojjetaa jira. Tiimiin 8 kun galma waloo isaan qabatanii kan baay'ee namatti tolu baay'eensaa hojii chaaritii yookiin tola ooltummaati. Kaan isaanii dhukkubsattoota hospitaala jiran gargaaruudhaaf, kaan mana sirreessaa kan jiran gargaaruudhaaf, kaan immoo daa'imman daandiirra jiran kan abbaa fi haadha hin qabne gargaaruudhaaf, kaan immoo shamarran deeggaruudhaaf hubannoos uumanii fi akkamitti akka haalli kun dhufuu dargaggummaa keessa seenuu duukaa amala mul'atan leenjii kennuu kan kaka'iinsa qaban illee haala nama ajaa'ibuun mul'ataniiru. Kanaaf amma haala leenjii kanaanii yeroo gabaabaa keessatti galma waloo lafa kaa'atan kana dhugoomsachuudhaaf gahee hojii hiratanii riisoorsii akka maallaqaas walitti qabatanii dhiyeenyatti magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee bobba'anii hojiidhaan wanta kana piraaktikalii hojjechuudhaan argisiisu. Kun kan ammaa jiru yommuu ta'u gara fuulduraatti dhaabbati kuni anis dhuunfaatti hooggansaa jireenya dhuunfaarraa kaasee namni tokko akkamitti dhaabbata guddaa hoogganuu danda'a kan jedhu kana cimsee itti fufuun barbaada. Nama kana dheebuusaa qabu hawwiisaa qabu kamiiniyyuu gara keenya dhufee leenji'ee ofiisaarraa ka'ee gara garee tokko hoogganuutti gara dhaabbata guddaa tokko hoogganuutti namni keenya akka guddatuuf hojii guddaatti jirra wanta ta'eef weelkaam godhaa. Galatooma. Gara dhaabbata leenjii taliila ogummaa kanan dhufe beeksisa bakkeerraa ilaalee dhaga'uun dura immoo arguun itti deemee arguu yookiis immoo ofii kooti ilaalee hubachuu irra wayyaadheen ilaalee dubbisee nan dhufe. Ergi gara leenjii dhaabbata kanaa kennamuu dhufeetiyanii hojii qabatamaa akka tiimii keenyaatti garee Bakkalcha Barii jedhamuun hojjechuudhaaf ni murteessine jira. Innis maaloodha akka galma walootti wanti ni goone namoota rakkina garaagaraa qaban akkuma beekamu qaama miidhamaa kan ta'anii fi of gargaaruu kan hin dandeenye haadha hiyyeessaa kan ta'an nama 2 gargaaruudhaaf karoorsinee hojii kana qabatamaa gochuudhaaf immoo qarshii dhimma kanaaf barbaachisuuf yaada waan kanaaf barbaachisu walitti finnee gara xumuraatti dhufnee guyyaa waan kana gochuu qabnu deeggarsa kana gochuu qabnu murteessineeti jirra jechuudha akka dhaabbata kanaan.
dhaloota borii akkamitti akka baratanii galma ga'uu danda'anii leenjii kana hubannaa akka kanaa irraa argadheen jira jechuudha. Gara dhaabbata leenjii Taliila Ogummaa erga dhufee kallattiidhuma wanti fooyyeffadhe namni tokko leenjii hin qabu yoo ta'e jireenya isaatiif illee abdii kan kutatudha. Garuu erga gara dhaabbata kanaa dhufee ofii koora darbee tiim personal leadership baradhee erga raawwadhee booddee gara tiim liideriitti illee darbee tiimii tokko hoogganuu akka danda'uuf illee carraa argadheera. Dabalataan immoo namni ofii isaatii leenjii ga'aa argatee jennaani rakkoo mataa isaatii keessaa bahee rakkoo hawaasaatiif illee nama yaadu ta'uu danda'u isaa hubadheera. Barnoonni kun baay'ee faayidaa guddaa qaba. Kanaaf namni hundumtuu akka baratu dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya gara dhaabbata leenjii kanaa dhufuudhaaf namooti yaada qabdan naannoo marfata lammaffaa xiqqoo ishee ol siqee yookiin immoo gamoo Yoosef Farniicharii darbii afuraffaarra dhuftanii argachuu ni dandeessu. Akkasumas immoo lakkoofsa bilbilaa iskiriinii kanarratti argitaniin bilbiltanii gara dhaabbata leenjii kanaa dhuftanii leenji'uu dandeessu isiniin jechuun barbaada. Keessattuu leenjii kana kan adda godhu akka magaalaa keenyaatti leenjiin sadarkaa sartifikeetiitti kennamuu isa jalqabaadha jedhee yaada. Magaalaa gurguddatan kanneen akka handhuura Oromiyaa, Finfinnee, Adaamaa, Bishooftuu akkasumas illee naannolee kutaa biyyaa ta'an adda addaa keessatti yoo amaleeffatameyyuu gara biyya keenyaatti yookiin immoo magaalaa keenya magaalaa Naqqamtee keessatti isa jalqabaadha jedhee yaada. Kanaaf kottaa nooruun isinii jennaa yeroo gaarii qabaadha.